Asitti immoo kun foon xibsiin hojjedhe. Foon xibsii biyya keenya qofa miti mala. Foon xibsii biyya keenya lafee wajjin xibsiisaa hojjedhe. Akkasii akka Itoophiyaatti nyaatu jarri maashaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya madam qimamot jirtu nagaa keessan alhamdulillah nagaa fotu baga jiraatani. Mee akkamitti jirtu hoo akkamitti sinin jira. Anuma qofatoo yeroon jedhe immoo gaa uummata guutuutu iyyaa jira hoo'ani. Kabara kanaa kun immoo hin beekan hoo'i baay'ee tokko dabalee jira. Warri kushiinaan fa'aa gadi dhiyaatee jiru baay'ee tokko nutti ulfaataa jira wallaahi du'aa inni godhachuun hin jira. Hojii kana keessaa immoo hojii maashii akkatti hin jibbu. Kunuu guyyaa Jumaa jechuun nu bira misaan yeroodhaan nyaatama. Hojiin kun dafee namaaf hin xumuramu hedduu nama tursiisa. Kanaa mitillee kan nama tursiisu laa kana hojjechuu kan taane keessatti kan namu kanatu hashwaasaa kan hojjechuutu baay'ee nama tursiisa. Ammani kalee kan hojjetta jennaan erga azaana subiiti qarriimni naan qabnileef sababiin hojii caalayyuu hoo'atu na yaaddisa ho'a baay'ee nyaata biraa amma dafnee hojjennee keessaa ba'uu ni dandeenya. Kun amma sa'aatii hedduu sa'a meeqatti jalqabe amma nu biraa sa'a meeqana jedhe jechuun isinii himuu hin danda'u. Ilaa agammaa osoo faxara nyaatiin itti jalqabne ilaa agammaatti barbaachisaadha. Kunoo asitti illee shunkurtiin kunis baay'ee hojiinsa maal isinitti mata keessa isaa jira mareen jira. Elellii eenyu fakkaata biyya keenyatti waan akkanaa tokko eenyu keessaa kan bu'u jira. Isa fakkaata achitti illee kunoo fooniin hojjetaa jira qobaatti bakka meeqatti hojjetaa jira. Akkasii hojii jabaadhaa hin dhufinaatii ho'a kanaa rabbi nurraa laaffisu bara kana sinin jedhan bara kana immoo baay'ee ulfaatee jira. Kanaafi hojii maashii kana immoo hedduun jibba guyyaa tokko wayii na yaadadha. Haallitti kootii wallollee hojii kanan hojjedhu jedhe hojii kanallee osoo hin taane garuu maashiidhuma too ta'uu waraqee nabii fi malfuufni sun fa'aa baay'ee namatti ulfaata maruusaa fa'a irratti. Kanaafi isarratti wallollee lammata isin hojjechuu jiran jecha hamma gaa guyyaa hunda osoo hin taane turee natti dhufa akka rooba karfaffuu gaafa natti dhufe kana gaa yaaddoon na fixa. Akkas dalagaa biraa nan jaaladha garuu dalagaa kana jaaladha. Warra akka hojii bitan fa'aa obsuudhuma sinin jedha akkasii hoo'allee rabbi nu laaffisu guyyaa gaarii siniif ta'uu oolmaa gaarii jajjabaadha rabbi nu gargaaru hoo'igaa akka tokko nutti dabalee jira warri egaa akka koo xabbaasaa taatanii jajjabaadhati bariidhaan ofirraa ka'aati barii ofirraa xumuraan sinin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.